Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon narraa immoo gaafii keessan kawaa'ee viidiyoo dhiyoo tana hojjechaa jiru irratti waa'ee irdii fi rigaa irratti rigaa mukaa jedhee isinii hojjedhe san irratti gaafii isin na gaafattan bakka tokkotti walitti qabee isinii deebisuuf inshaallah. Dhatiqqo sagaleen kiyyalleen jijjiiramee jira qofaatu na qabee funnaan na cufee jira kanaaf sagaleen kiyyalleen akka duriitii miti dhiifama isiniin jecha warri viidiyoo kiyya kanaaf haarawaa taatanii viidiyoo kiyya argitan subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa ida'amaadha waan hedduu walirraa barannaa ka beeknu wal barsiifnaa kan beekne walirraa baranna inshaallah warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaa isiniin jedha. Waa'ee gaafii keessanii waa'ee irdii irraa isiniif jalqaba irdii dura hojjedhe itti aansee rigaa hojjedhe waan ta'eef irdiitu dursaa waa'ee gaafii irdii irraa isiniif hojjedha inshaallah. Irdii gosa kam fayyadamnaa naan jettanii gaafii irdiin qaama keenyaaf bareedaadha karaa aannaniin ta'ee karaa nyaataan ta'ee irdii nyaata keenya keessatti haa baay'ifnuu qaama keenyaaf bareedaadha jedhe keessatti irdiin gosa hundi isaatiyyuu in taamoo gosa kam fayyadamnaa jettanii gaafii na gaafattanii jirtanii irdii yoo ka argamu ta'e ka muka isaa ka zanjabiila fakkaatu kan irdii kun akkuma suuraa asirratti argitan kana irdii isa san yoo argattanii muka isaa ka irdii ka zanjabiila fakkaatu san yoo daakkattanii irdii orgaanika firesh irraa baafattan bareedaadha isatu tokkoffaadha. Inni yeroo hedduun argamu garuu yoo san argannellee irdii orgaanikii ka jedhu yoo fayyadamtan bareedaadha. Irdiin kun mi'eessituu qimamii gosa adda addaatti godhanii nyaata wajjin akka hojjetamuu fi waan qophaa'ee fi waa hedduu of keessaa qaba. Irdiin qulqulluun kan muka isaarraa qopheeffamu kana yoo isan arganne ammoo orgaanikii ka jedhu ka daakkameetuma irdima ta'ee fayyaalessuma soma jiruyyuu ka orgaanikii jedhu yoo argattanii bareedaadha. Akkasuma ija jala kan gurraacha'ee fi irdii ija keenya jala yoo fayyadamne hoo miidhaa wayi nurra geessaa akkamii jettanii gaafii na gaafattanii jirtanii irdiin ija keenya jala kan gurraacha'e yoo katti deddeebinee ka dibannu ta'e nurraa balleessa ija jala nu gurraacha'ee fi garuu ija keenya keessa seensisuu hin qabnu irdii qofaa miti waanuma ta'eyyuu ta'e ija keenya gumaa ija keenyaa keessa waan tokkoyyuu tuqsiisuu hin qabnu ija keenya seeraan eeggatuu qabna haa ta'uuti gogaa ija jalaa kana jala ija keenya akka keessa nun seenne ofirraa eegaa gogaa ija jalaa yoo ka dibannu ta'e irdii bareedaadha itti deddeebi'anii yoo ka dibatan ta'e ija jala nama gurraachessu namarraa balleessa itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma irdiin dheengaddaa dhiibbaa dhiigaa nama qabuu fi dhiiga irraa gadi deebisaa itti fayyadamaa aannan wajjin karaa aannaniitiin ganama yoo dhugdanillee yoo aannan wajjin isinitti toluu baatellee nyaata keessan keessatti yoo baay'iftan bareedaadha warra dhiibbaa dhiigaa qabuuf jedhee jira. Akkasuma faallaa sanii ammoo warri hir'ina dhiigaa qabdan ittiin fayyadaminaa jedhee jira. Warri hir'ina dhiigaa qabnu hoo maal fayyadamnaa jettanii na gaafattanii jirtanii hir'ina dhiigaatii fi wanti bareedaan ani itti fayyadamaa isiniin jedhu kan orgaanikaa kan mana keessaa kan kiniinii keemikaala gosa adda addaa irraa bilisa ta'e hundee diimaadha. Hundeen diimaan hedduu tokko bareedaadha hir'ina dhiigaa dabaluu fi ofii kiyyaas duratti fayyadamee jira akkasuma daa'ima kiyya xiqqaafillee fayyadamee jira. Daa'imarraa haga nama guddattiyyuu yoo fayyadamnuma takka rakkoon qabu waanuma mana keenya keessatti nu soorannu isa san karaa juusiitiin yoo ka xixiqqeessinee ciccirreeti bishaan itti goonee maashinii juusiitti daakkamu san keessatti daakneeti juusii isaa jalaa dhimbiifne yoo ka dhugnu ta'es yoo haala saniin namatti hin tolle ta'es nyaata wajjin yoo ka nyaannu ta'e hundee diiman hedduu tokko bareedaadha warra dhiiga hir'ina dhiigaa qabdanii fi akka dhiiga isinii deebi'uu barbaadaniif hundee diimaa itti fayyadama hedduu tokko bareedaadha faayidaa isaa argee jira garuu irra hedduu karaa juusiitiin yoo dhugdan bareedaadha daaktanii jechuudha. hundee diimaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma karaa gaafii rigaatti yoo ka deebi'u ta'e rigaa kana eessaa argannaa jettanii jirtanii
rigaa kana ani bakki irraa argadhe ani stoora Sumaalee kana keessa argadhe stoora warra faranjii adii kana keessa hin jiru hin argine oo jiraatellee hin beeku hin jiru garuu onlaayinii namni fayyadamtan siwaaka jettanii onlaayinii irratti katabdan hedduu bakka hedduu jira dafee gadi namaa ba'a warra onlaayinii fayyadamtan siwaaka jettanii argachuu dandeettanii waanuma biyya keenya gadi baamee mukarraa cabsama asitti barbaadanii argatuun fala ta'aa jira. Ani stoora Somaaliitii argadhe garuu yoo ka isinitti kaluu ta'u ta'e stoora akka Indiyaa faa Paakistaanii faa hedduutti fayyadamti wanta akkasii san keessa seentanii siwaa ka'ettanii yookaan argatu hin ooltanii warri biyya Arabaa jirtan ammoo an akka yaadutti Arabii waan itti fayyadamtu natti fakkaata bakka hundattiyyuu bakka kana argattan jedhee isinii himuu hin danda'u maaliif ani biyya san jiraadhee bakka inni jiru waan hin beeknee fi garuu seedaliyyaa ta'e stoora isaaniitiyyuu ta'e yoo siwaa ka'eessa argadha jettanii gaafattan hundi isaanii tuyyuu yookaan isiniif himuu hin oolani gaafadhaatuma akka carraa yoo argattan bitadhaa isiniin jedha bakka kana argama jedhee bakka isinii himuu danda'u hin jiru yookaan isinitti kaluu ta'u ta'e warri Awurooppaa faa Ameerikaa keessa jirtan stoora Somaalii faa ka Paakistaanii faa akkasii keessa argatuu dandeettani. Ifama gaafii waa'ee irdii irratti gaafii tokko kana gaafatame amma yaadadhe irdiin narabiffaan maal jedhama jedhanii na gaafatamee jira irdiin narabiffaan kurkum jedhama natti fakkaata yeroo hedduu dhaga'ee jira arrabdoonni wayitu jedhan haalii bil kurkum jedhani akkasuma jedhan natti fakkaata irdii aannan wajjin isaan hedduu tokkotti fayyadamanii akkasuma obboleewwan hedduullee na barreessitanii dhugaa kan keetii madaamin tiyya hedduutti fayyadamtii jettanii irdii faayidaa isaa akka isaan itti fayyadamanillee hedduu tokko naaf himtanii jirtan galatoomaadha akkasuma waa'ee rigaa mukaa kanarratti illee dhugaa kan keetii ani rigaa mukaa kana fayyadamee faayidaa isaa hedduu tokko argee warri naan jettanillee nama hedduutu jira silaa akka nu hundaafiyyuu barumsa ta'u komantii isaanillee asirratti baasee sin agarsiisa garuu hayyama isaaniitiin nala komantii isaanii waan hin gaafatiniif asirratti baasuun natti hin tolu. Rigaa mukaallee warri itti galateeffattanii dhugaa kan keetii faayidaa isaa argee jira hedduu tokko bareedaadha jettan hedduutu jira warri hin dhaga'inillee dhagahaadha yoo argattan itti fayyadamaa siniin jedha waa'ee irdii fi loomii ilkaan keenya yoo torbaanitti al takka yookaan ammoo torbaan lama keessatti al takkootti fayyadamnee bareedaadha jedhee sinii hime san keessatti irdiidhaa fi loomiidhaan rigannee irraa baanee kokonaatii afaan keenya keessa yoo lulluuqqannee bareedaadha siniin jedha kokonaatiin kuni gosa kamii isuma zayitii kan rifeensa dibannu moo kokonaatii addaatu jira jettanii na gaafattanii jirtanii kokonaatiin kama nyaataaf ta'u ani kokonaatii rifeensa kiyyaa yeroo fayyadamu kama nyaataaf ta'u kama akka zayituuna nyaataaf qophaa'ee kokonaatii kama akkasiisan fayyadama ka kophaa rifeensaaf qopheeffame hin fayyadamu isa kun suuraa isaa sirra sinii kaa'ee jira akka biyyaatiin laastikiin inni keessatti argamu yookaan garagara ta'uunfaan mala kama soorataaf qophaa'e san yoo isatti fayyadamtan orgaanikii ta'ee jennaan bareedaadha kokonaatiin suni ka rifeensaa ka kophaatti rifeensaa yoo ta'e ilkaaniif bareedaa natti hin fakkaatu garuu kan nyaataaf qophaa'e yoo ta'e waanuma nyaataaf zayitii nyaataaf qophaa'e waan ta'eef ilkaan keenyarrallee miidhaa tokko hin geessu ilkaan keenyaafillee bareedaadha kanaaf qibaatii kokonaatii kan nyaataaf qophaa'e kan rifeensa qofaa qophaa'e osoo hin ta'in kan nyaataaf qophaa'ee itti fayyadamaa siniin jedha. Akkasuma kokonaatii kana yoo argatu hin dandeenye irdiif loomii qofaan arganne yoo ka bishaan qofaan lulluuqqannee dhiifne hoo rakkoo qabaa warri jettanii na gaafattanillee hin jirtanii yoo dhiiftanis rakkoo hin qabu yoo argattanii kokonaatii saniin ka lulluuqqattan ta'e kokonaatiin yoo ka irgi keessan irgi ilkaanii sin dhiigu ta'e akka irgi keessanillee isin hin dhiigne hin godhaa irga keessanillee hin fayyisa sanuma malallee ilkaan keessan akka inni isiniif cululuqu akka inni bareedu taasisa jechuudha hin qulqulleessa faayidaan isaa sanii yoo dhiiftanis homaa wanti irdiin qofti miidhaa sanirra geessu hin jiru faayiduma kokonaatii sanirraa argattan dhabdan malee rakkoo hin qabu waanuma qabdanitti fayyadamaa siniin jedha
kana fakkaataa gaafii keessan tokko walitti qabee isinii fi dhiheesse gaafii hunda isaatiyyuu bakka takka yoo kasinii dhiheessa ta'e viidiyooleen natti dheerata yeroo yerootti gaafii keessan tokko keessaa fuudhee isiniif deebisa inshallah warri isiniif hin deebisin illee yoo jiraattan natti hin mufatina dhiifama guddaa isiniin jedha haadha daa'imaatii barumsa hojii walitti biizii ta'e dhiyoo tana dhiifama isiniin jedha akkanumatti gaafii tokko wal jalaa isinii deebisa deema inshallah Video nadha isiniif qopheesse kana fakkaata yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina obboleewwan keessaniif illee share godhaadha har'aa fayyadamani gaafii keessan karaa commentii jalaatiin naaf kaa'uu hin irraanfatina akkasuma yaada keessanis karaa commentii jalaatiin naaf kaa'aa walirraa barannaa wal barsiifna inshallah hedduu tokko sin jaalladha bakka jirtanitti nagaan naaf tura haga video biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh